السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفونه كبنيمتوتا هردفتوتا كينيا نجام بكم مجرتان نتسن هجو هرأمه دبي إجو دبي بيا كينيا كيستيد الدماجرو وان هدود إسن أجر سيسة أمسلك إيرو أوروموتيف أوروموتاف أمسا أجائبات تجرا إرجع أجائبات تجرا إرجع ميكانة تانسودان غوتشا بالي روبي كيستي أوجتامي مه فيديو إلى الله جرا إرجع هنا تدبر فن منا أجمل هردفا ni agartan jedhee yaada viidiyoo kana gochii baalee roobee keessatti hojjetame sirna dargiiti waan dargiin ummata keenyatti gochaa bahe dargiin haati ilmoo yaa rabbi dhiiranaan kenneen gizee jedhantu amma Itoophiyaa keessatti gahee jira. Egaa kana irratti ergaa qeerroo Oromootiifis waan hin dabarsuun qabaa haa ta'u malee barruuleen torbaan kana fuula Facebook irra deemaaru gammachuudhas gaddas. Gartokkoon Oromoo malee karaan tokko wayyaanis ta'ee sirna amma aangorraa jiranus ta'ee gartokko sosso'uu akka hin dandeenye biyyattiin akka Oromoo harka jirtu Oromoo malee sosso'uu akka hin dandeenye Oromoo malee waan tokko godhamuu akka hin dandeenye kanarraa isin ni hubanna asirrattis gammachuudha nuhiifi. Tokko farratti dhengedda barruuleen obbo Jawaar Muhammad akka jedhanii mootummaan kun aangorraa yoo kufe biyyattiin Oromoodhaaf hin tolu mootummaan kun aangorraa kufnaan Oromoonis baddee kan jedhu obbo Jawaar Muhammad dubbifne mana hidhaatti jedhanii barruu akkasii dabarsanii jiran amma barruu kanallee isinii qabadheen nufne qaama hin beekamneen kun maaliifi kakaasu Oromooti indegana modi bi'anii Oromoodhaan waan Oromootti duraan wayyaaneen godhaa turte waan duraan affananii jiran kaasanii akka du'a weellisaa addunyaa fa'i wanna takka fuula Facebook irratti maxxansanii qeerroo ka'aa hiriira bahaa qeerroo ka'aa lolaa eenyuun lola qeerroon shaneen Oromoodha ofiif shanee jettanii onig shanee jettan malee Oromoodha inni Oromoodhaa fi lolaara jechuudha mujaahidoota jechuun ni danda'ama haqaaf lolaarani. Egaa qeerroo malee Oromoo malee gartokko sosso'amuun akka hin dandeenyeef qeerrootti iyyaa turani kakaasaa turani garuu Oromoon dhagahuu hin dandeenye Oromoon akka durii osoo hin taane egaa gaafiif deebii kan shee mallisiin waliin goones ni jira kanarratti Oromoon kaleessamee dammaqina Oromoo maaltu agarsiisa Oromoon akkamitti jirti yeroo ammaa dhugaa biyya kaleessa hiriirri bahame guutuu Itoophiyaa keessatti gaa Oromiyaa keessatti hiriirri bahame hiriira kana irratti namoonni tokko maaliif hiriira baha jettanii Oromoo abaaraa jirtu dirqiidhaan qabamanii abaarina dirqiidhaan qabamanii jaallatanii osoo hin taane dirqiidhaan baafamanii amma yeroo ammaa kumaan boostiidha kan biyya bulchaa jiru eegalee jira. Kana irratti qeerroon Oromoo tokko keessaa dirqii kana kaayata kana keessa dirqiin akka deemu lola deem jennaa yoo dide dirqiin akka deemu godhameeti jira. Kana irratti milishoonni gandaa tokko hafaan jiranu poolisoonni naannoo Oromiyaatiif milishoonni gandaa akkasumas qeerroon Oromoo dubbiin akka duraa osoo hin taane dirqiin dirree waraanaatti isin yaasanii Oromoof Oromoo wallalchiisuuf deeman TPLF kan TPLF itti deebina shaneen Oromoodha Oromoof Oromoo wal ficcisiisuuf yaanni jira kanatti wannin ergaa isiniif dhaamu yerootti tuu dirqiin hin qabamin gara waraanaa bilisummaa Oromootti akka dabalamtan waamicha isiniif goone jirra kanatti aansuudhaan barruuleen sababa Jawaar Muhammad akkas jedhe obbo Jawaar Muhammad akkas jedhe jedhanii seenaalee Oromoo tokko kakaasaniif maaliif beektu Oromoon kaka'ee hiriira bahee Oromoo yoo gargaare wayyaaneen kun oliin seentu achiinis wayyaanee Oromootu Oromoo eeyyama gaafatteeti kan wayyaaneen seente lolaa jirtu Oromoon dinnaan gartokkoon seenuu akka hin dandeenye abbaan fedha lafa dhiituu baate hin danda'u Oromoon dide taanaan hin danda'u Oromoo akka durii diiguun hin danda'amu kana asumaan hubachuu qabdan barruulee karaa barruulee ergaa Jawaar Muhammad jechuudhaan nuti Jawaar Muhammad dubbifnee jirra jechuudhaan maxxanfamaaru wanni isin hubachuu qabdan barruulee kijibaa
qeerroo kakaasuudhaaf dhugaa jabaartu jedhee Oromoon dhaqee lolatti haduuduu fi la Oromoon yeroo kana keessa hirriba keessa hin jiru. Egaa gaafiif deebii ishee Mallis Abdiisaa wajjin goone yoo danda'ame gara duubaa irratti isin kan affeeru ta'a yoo dadhabame immoo mee viidiyoo kaleessaa qeerroon Oromoo hiriira muummicha ministeera yookiin raayyaa ittisaatiif bahee ka'ee maal akka godhe mee walumaan haa ilaallu. Egaa akkuma isin argaa jirtanu hiriirri kaleessa deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif bahame waraanuma Oromoo loluudhaaf TPLF osoo hin taane TPLFis khayriin qabu TPLF osoo hin taane Oromoof Oromoo wal ficcisuudhaaf bahame Shaashamannee keessatti waan addaa dalaganii Jawaar Muhammad yookiin hidhamtoonni falmattoonni mirgaa kan hidhaman akka nuuf gadhiifamanu dhiigni Acaaluu Hundeessaa akka nuuf laalamu jechuudha kan jarri sodaa tokko malee yeroo kumaandi poostiin biyya bulchaa jirtu kana keessa kan jarri hiriira akkasii bahan baay'ee nama boonsaa tokkummaa Oromoo agarsiisa lammaffaa immoo sodaa Oromoon fixate jechuu agarsiisa yeroo ammaa kana kallattii hedduun TPLF ta'ee sirna amma aangoora jirutu ta'ee Oromoo hedduu sodaachaa jiran Oromoon yeroo ammaa insha Allah gara Finfinneetti deemaa jira dabalataan dhaamsin isiniif qabu barruulee garaagaraa akka hin amanne kan akka Yahyaa Bashir kan akka OMN waan akkasii yoo ta'e malee warri kaan warra amma Itoophiyaa kun barreessanu akka hin amanne burjaajayina isinii jechuun barbaada Oromoo warri kaan egaa abbaan biyya mujaahidoonni warri haqaaf biyya ofiitiif lolanu ammallee kan jeneraal Kumsaa Dirribaatiin hogganamu inshallah cabsee Finfinnee seenuudhaaf qophiidha. Egaa alaa fi keessa bakkuma jirtanuu du'aa'ii jabeessaa biyyi keenya tasgabbii dhabdee biyyoonni alaa lammii Itoophiyaa keessaa qaban fudhachaa jirani Eeshiyaa dabalatee Ameerikaanis fudhachaa jirti. Egaa kanarratti wanti nu hubachuu qabnu Itoophiyaan jeequmsa keessa jirti kumaandi poostiidhaan bulaa jirti. Barruulee karaa Jawaar Muhammad ammaatiin dabarfamuuf kanneen biyya keessatti dirqiidhaan waraanatti isin oofu yoo dirqiidhaan waraanatti oofu poolisoonni Oromiyaatii fi milishoonni gandaa akkasumas qeerroon Oromoo gara waraana bilisummaatti akka dabalamtan kabajaan isin gaafanna gara waraana bilisummaatti dabalamtanii akkuma samoona kana namni kuma hedduun dabalamee jira waan ta'e jennaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamtanii akka biyya keessaniif loltanuu isiniin jedha kanatti aansuudhaan mee qeerroo Oromoo tokkoon isin agarsiisa inshallah kunooti gaalaa qeerroon Oromoo akkanatti leenji'aa jirti sodaa tokko malee TPLF Finfinnee seenuu fi TPLF ergamtu